moving no deeggaruu si ta'e kophaan ta'e malee Mungkooti yaaduu hin jiraatu goleefi yaa mun qaba isiiwu. Yarra ganama man daawwalte haa. Assalamualaikum konkooti yakkaminaa bulte. Waalaikum salaam. Wayya bishaan kee akka gaariitti siif bule akkam na fulteetti. Nagaa akka gaariitti si bule cinaa mirgaatti rifee cinaa mirgaatti lafaa shaqee. Haaya cinaan bitaa qaxara buledhaa jedhi kaa. Ayi adiin dubartaan daraniiti bifu silaa maali jedhu amma? Huccuu takkaan dhiquu jira. Ganamaa hin dalaga jiran naan jee kaa. Lakki amma fixe. Waa xiqqishoo hafee. Yaa qashtiiti jeqonkooti jedhagee arraan sana gisee hunda fuudhatee hoteela siin deemanii beektaa miti. Mee arraan sana mana fidee harka kiyyaan jechuudha nyaata dalagee haati harkaa wajjin qacci goota nyaatta kanaas nyaachisu mee. Warra maaltu si feesise qoy akka harka keetiin dalagdee na nyaachistu yookaan kan si feesise maali? Lakkiin ta'u arrumaan tana gaa rabbi beeka waan na nyaachisee fi na nyaachisee arraan tana nyaata ajaa'ibaa kana godheessee qoonkooti jenna fi harkaa wajjin nyaatu kana piliis. Kamifu waan gaarii adeemee itti ilaala. Ni yaala. Itti yaaduun hin barbaachisu na bira dhufuudhaaf. Ayyee bishaan kiyya akkuma huccuu kana fixeetti hin dhufaa nyaanni garuu akkuma jette sanatti harka wajjin nyaatan ta'uu qaba. Hayyee. Akkuma ani siin jeetti nyaata harka wajjin nyaattu godhee ishee eeguun qaba. Akkanaan dhisuun qaba. Ammoo keetu kichina seenu qaba. Huccuu lamaan kana keessaa baaseetu maan nyaata inni harka wajjin nyaattu jedhu kana deemee ilaaluu qaba. Awwa maali gaa kiyyaan kun ammallee hin dhufne. Beeza teenye sanatti hin argamne maali gaa ibsuun kunoo. Si nyaanne laaqana gahe waa takka raba kanaan hin tuyne nammaan tana ibsuun kunis hin dhufne maal ta'e haal akka maallaqa harkaan qabnes ni beeka. Nyaaniin bilbilaa fi eegigaa biroo halawwadhe waa takka keeshaan qabu ni beeka. Yaa konkooti osoo na nyaata godheen finne na dhufuudha ammoo. Yaa amu jirti gaaboo kaase yaa akhi. Yaa mucaati arrallee moo yaa arrallee laafuu bakka laafuu hin deemu inni arrallee. Hayi maali gaa bilbilan kaasusa rafu jiran saawwan gammaa anuma raayisee barinni. Saat itu memang berkita if kan nebi sahaja jindi marli na dagule tu mahar rabte sini jengke pun. Dah kasih era gogo itu. Coba kalau gak urusan tese coba gogo itu bro. Ini beranjak kan sih jenggot. Maaluma silkiina jalaan qabne seebsuun kun islaamee maal ta'e haalli ogaan beelee taa'uun danda'u yaa keetiin dhaqee kaasame uumatee yoo keetiin dhaqee laala.
Nyaata kana jisi. Allah. Itti osoo namichu itti wanta godhe fidini. Asumara keessa. Osoo namichu biraan jijjiirri dhufte yaa'u. Dhufeen obsi okonkotii dhufeen obsi. Assalamualaikum. Maali bro akkasaan gammaa isaa sana rafuun silkii si bilbilee hin kaaftu maaliga? Maali oo fuula azaaba kanaan akka nama laaluun? Amma waan barbaadu natti maddu bro hojiirraan jira. Maali oo maal? Hai nyaata goote bro? Siif hin goone bari waan siif hoosii. Mee dhaabbate? Nama dhufu jira sanii dalage. Awoo ni nyaannaa gabbaa si gaabro. Mee na duraa si gaa ol seeneen ta'a. Baduu waan barbaadu natti maddu maal ta'e isaa miti. Maali oo gabbanaa himee? Hai maaltu maal ta'e? Bas hin barbaanne ba gisee namni jee waan namaan hubattu waan takka namaan hubattu. Nama sin barbaanne. Eenyuun dhufu jira? Waan dhufu jiru sin barbaanne bilcheetti maddu waan maal sin geessa. Hayyee bakka amma beelaan na jira mee maallaqa naa kanne bakka amma manti nyaadha. Hin qabu. Maal jechuudha beelaan na jira bakka nyaata kana ganna gaata kan nyaannaa maal? Obboleessa kiyya namaa na dhufu jira namaaf hin godheen sin jee bara. Hayyee tasgabbaa'e bakka. Hayyee bakka. Ammaan tana maa barbaadde nama barbaadde. Waa takka hin barbaadu biro bakka. Hayyee bakka asirraa hin deema hayyee nagatti.
السلام عليكم كنت ياكل Nagame. كيف نسارة دفتي نعم. وسن هاي برضو عندو كده يفتي تاي شيء كجرا بيك Perni turte usul lampanin. eh Usul lampanin. cekay sain situ mah gurde mah enggak kok pakai sih gue terus bete Oh. eh Na kamri. dasara dufte gara arku udah dufte ga Eka. Kenapa ni, eh? Ka wajin namanya. harka wajib nyatan eh Sana lalu feda. saya usus jerami ini agar cah kajai bah karena sanu ini wan turte gue tukam ga amat shan jaga sagi sih ya tuh gue tuh kajai bah gue sih kalte senifu sumsu ya jisin akamet Sabi. dalagan Farida. arrojin dia menuju cucu turte Ini ufata di kota kan jelas bro. oke Sana di kota. bara kami sabita madrasah lain jurut yatin farasi da wala kasiti Bisa untuk alas tiga basi itu magal-gagal raga bane mau franci hari yatin teman hata nami anu markayan udah aslinya justru yatin Kai sani san cale arge mu kaba. bekam ada aku bekam ada hai di kamar so di daftar lu tuh yatin jatuh kerja dia agak mati juzah mana-mana lain namfin ya agama tahu kita ini mukanya enggak semua mali burung nafi dabo semua nara jadi sinjen ya nama nara jadi sinjen ya ada fina koga please nama kali ujin jera bro dadda me ayah kayak nyata desa koga nyata desa itu aku kurban futi atau kok pesa No, anatu desa ti mal desa ti deleg demi. anu mah delagi no model lagi rah nyacu suka malah sih mit Anatu desa ka batu fi. no Abu dan dadab de anatu desa abu ta he summa da terna bro futi far kayak nyacu dem tadi ha deleg demi ha de sumbari wan gutamiti. tadi ya kayak setagarsa Ay. oke mau makan apa kati laalte fudhata asuma wanni sanaalee kun khana nos kasir khana kasira laalte fudhata ga didde mirina gudona fudhate aye kas gudeti okay akka ga nama ififa mana ahide lediti ko pai dai sega Lagi semut lagi. Oye. Wadi dah de mat man derek de. Ya wali lagi ngare. Kumar bishani bar. Aku jadi kok tadi sih kan. Ma prak na gachata. Pranki mana suruh jerapo. Praki mali ko tu lali kana bishan mane namni jata jede ni dalega me. Yalte atu mana berbat deh prank no guru. Mani jala. Adi sih gagal tira mali ninna keten sen ne tanah beda. Kumar bishan mane namni jata kana jede ni dalega. Ko ta mane tabachu khet jata bareda sefera jete kuni mali. Mali ya kon koti mana lo. Lali ka kuni bishani male namni jata kana dalega na matroni ka. Asif ya khar rag ne te prank no guru ka shat ne te bidemi. Prakis go chanjiru nyata ti daleg de kuni. Ara kon koti ya kon la nasim be kan bakka khay be khay mal ta de. Yonan Oh, yo prank no guru de no khosilla la ai. Wati na gole mi na be ka. Hot. Ranyate bishan du wala kana gota. Mal na kay mi di hai. Mandu bana namni jata ka bishani khana ya me du bana ne. Kum bishani bar. Di sih kana mi ti prank no guru ngara. No si go chuti Eso jiru. tira ne te me. Amma litin be hasin gafa chuti ranyata
Sirra dhugaadha. Jechuu kake. Amma seenee mee nyaata kana nyaadheen fi xumaan hin godaane. Way bashichisan. Bashichisan idis bashichisaa. Bashoon kam? Bashichisaa biyya tokko jira dheessitu. Way. Haa bashichuun akka naan taphatee miti. Bashichaa ammaan si godha kabraa hojjedha deebee. Footoo akkasii mi beebi. Hinaareen bashichi tokko kan nagoon abbeekaa. No hin barbaadu ati ka bashoo mana keessaa qabdu maal? Saayiba kiyya bashichi na abbeekaa dhiisa boo. Saayiba kiyya inni sawa difama amma kabraa hojjedha deebee. No difama hankee fedhu. Maaf natti akka nan beekaa bar bashichi sana harkoon ni ajjeesanii isa dhee ajjeesa mataa keessa. Okay duba yoo bashoo qabattee dura mana wamtere. Saayiba kiyya bashichi yaa'u. Inni haa duba dura isa nyaachisuu qabda haa. Ni nyaachisa hayyee ni nyaachisa ammaan deera deebee hojjedha. Taa'ee nee gamma hojjedha kabraati. Ayi naaf hojjete. Way bashichi sana. Way. Difama gongotiya amma dhaaba amma nyaata biraa dalagaa difama Sirraa dhugaadha wanni kun. maal eegaa dhugaa kiyyaan bashichaas Saayinni atiin ka bashoo kaati qabdu eenyu? naaf beekaanis saayii bashoo tokkoon qaba bashichi tokkoon saayiba qabaan. Amma ati nyaata dalagdee turte jechuudha dhugaadha. Dhugaan hojjedhee lafa kaayee nyaata ajaa'ibaa kana dalagee as kaayee bashichi isa ularra dhiiseetiin deemeen. Akkamiin akka seenee nyaata rabbii kiyyaa beeku. Ayyaa sarataan dhisnatti waan dalagaa. Haadhi isa dalagaa. Ayyaa dalagaa dhiska. Koo inni dalagaa dhiistaa inni eegi. Dhiska bakka. Ammallee na hojjetan jechuun turte midhiis. Ayyaa inni dalagaa. Silaan kana sitti erguu baadiyyaa na dhoosee waan godhu godhaa miti kun hundi hin bahu. Dhisa yoo maal. Qaanyii kiyyoo hundi hin bahu. Bakka dhisa maal kan godhu. Kuntraan nama fakkaatu dhisi kasih akkan dua. Ati kita tahu siapa? Hot bro. Lagi. Mana sedih ni? Dia ni kamu tu. Anak tabatan saya duga sih. Oh, angga macam ni pedo. Akan anda macam tu pedo. So kita harus tekan apa pedo durang. Bisa dengan pedo. Tempe. Ya ni. Ada. Dhisi. Oh, cuma ni kamu suruh aku buat cuman. Tasgabbofte? Difama bro. Difama. No, akkas godhu hin qabdu turte barati. Maal jennaan namni kun saayiba hankeeti. Ani bor maybe si biraa deemuu malaa wal dhabuufaa mallaa si galee miti. Kun saayiba hanke kadhakaa gubbaa wajjin taa'aa ooltan san. Ati hin beektu bara inni bakka akka isa hojii dhakarratti hafuu barbaade jechuudha. Omaa rakkoo hin qabu bar saayiba keetimi. Jijjiiruu dandeessaa bar yaada inni qabu sanarraa bakka birootti akka inni nama biroo ta'ee sammuu isa jijjiirtee bakka guddaa akka inni dhaqabu godhu. Ni beekta anaatu silaa itti himeefaa haadara na godha jechuudha. Kan itti himin kan na godhe namaan dhufa jiranii. Namaan na dhufa jetteeni malee jaalalli xiyyaa dhufu jira siif hin dalagee. Miila siilaa dha'u harratti miila siilaa fuudhee lafaan si dhoofe ilkii asirra yaasuuf harratti. Sanaaf rakkoo hin qabu garuu laal isa jechuun saayiba jechuun obboleessa keetii hiriyyaa keetii waan obboleessa keetiitti ni manni hiriyyaa keetiitti matta icciti kan kee. Hiriyaa jechuun waan guddaadha. Hiriyaa dhagaati inni rabbi dhakarratti saamisuun jeeqaa abaarsa. Ayyoo maa rakkoo hin qabu garuu amma walitti sana raarsa isallee deemiti haraarfadhu waan barbaadus kenniifi achi booda ni jira miti nagaa buusi. Ani sirraa hafuufaa mal asirra anaa wal dhabuufaa mal garuu saayiba kan keetii inni. Dhugaadha ati waan dhayitee natti araarsuun qabdu kana dhagaa mataa dhagaa saayiba kee naaf beekame isa dhagaa itti wanni godha. Arraba shoon baasee borooni maqaa biraan baafnee maal gootanii jee. Sani maqaa biroollee hin baasiniif garuu walumatti araaramaatiin nagaa busaan yeroo san nagaan argatu. Ati garuu dhiifama amma beekta anaatu waan hin beekne seene beekta namni waan hin beekne dakka amata kudhan keessa namni guyyaa tokko nyaata godhee mana nama nyaachisu waan hin beekne seenetiin saayiba kiyyaa wajjin illee waliin fudhadhe haa ta'uuti amma ammaan tana kaanii gabbaaneetuma haalumaa nyaanna akkuma dur barree garte. Duruu namaa baasuu malee agartee fi keeshaa baasnee goonee nyaachuun beenu jechuudha arraa ifarkeetiin jira natti hin dhiisu.
Egaa. Ayyoo mara kan qabu. Sanii gabbaanee nyaanna. Hayti ni dhufa waan ni godha. Afrodee gabbaa.